jalqabbii galma hundeeffachuu keenya keessatti qoonni hawaasni ganda kanaa qabu jalqabuma hawaasa keessaa baane aadaa Oromoo, amantii Oromoo, sirna Oromoo kaleessa qabu sanitti deebisuudhaaf ogummaatti carraa qarra yookaan hojii kana hojjechaa jirtu. Odeeffannoo dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kana waan qabanii miti ijoollee muraasatu galma biraatti waaqeffachaa ture. Wanni kanaaf faalladha mudannoo jiraachuu mala. Hanguma of dhabuu keessa turanii fi sagantaa alagaa keessa turaniif dhiibbaan xixiqqaan tokko tureera. Dhaloonni kun akka of baru, akka waan isaa baruu fi akkasuma waan isaa beeketilleen akka waan isaatiin jiraatu barnoota barsiisuudha waan ta'eef sagantaan nuti hojjennu sagantaa uummata Oromooti. Akka namni kun nama ta'e guutuu ta'e sagantaa kanaan qajeelee ofiifillee ta'e dhalootaa ta'e jiraatuuf jechaadha. Hawaasichi ilaalcha waaqeffannaa kana ni qaba. Ilaalcha waaqeffannaa ilaalcha Oromoo durii. Ijoollee teenya sagantaan kun keenya guyyaa eegganna malee jechuudha maanguddoon naannoo kana keessatti ganda kana keessatti beekaman ofitti nu qabaa turanii jechuudha. Jireenya nu bakka teenyu gatii argatanii fi xiyyeeffannoon keenya gara lafa iddoo galmaadhaa argachuuti. Galma kana hundeessuudhaaf bu'aa bayii hedduu ture. Turtii kana keessatti gara rakkooleen magaalaa kana keessatti lafa argachuudhaaf karaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti illee gaafachuudhaaf godhan bal'aa ture. Hin milkoofne bu'aa ja'ee hedduu ture. Iddoo awwaalchaa hin qabdan malee sila osoo galmas dhufne waaqeffataa taanes kan jedhulleen ni jira. Galmi hundeeffame iddoon rakkinni miseensota keenyarra hin geenye ganda kanaa jechuudha.